Maashaa Allah darasaan hin danda'amne obboleessi keenya kun Liiban Umar Ja'amam Liiban darasaa yookiin barataa diin Islaamaa darasaa muftii Itoophiyaa guddaa sheekha keenya Sheekh Muusaa Su'aalaatiin dhalootaan Harargee Bahaa Gursum yoo ta'u barattoota 3,000 ol guyyaarraa yuunivarsiitii biyyattii guddittii kan taate Haramaya yuunivarsiitii irraa eebbifaman jidduudhaan qabxii olaanaa fiduudhaan meedaaliyaa warqii badhaafamee jiram. Liiban koorsii 34 A+ yookiin A charge fiduudhaan koorsii 17 immoo A normal galmeessuudhaan forfide. Qormaata yuunivarsiitii irraa bahuu yookiin exit exam kan jedhamu 84 fiduudhaan cufe. Kan cufarra sidinqummoo fiildii zabana kanaa dipaartimentii kompitiishinaa fi dimaandii barattoota hedduu qabdu ikoonomiksii barachaa qabxii tana fakkaatu fiduudha. Obboleessa keenya Liibaniin baga milkooyte baga gammadde jennaan darasaadhaan nuuf eebbisaa. Nama kana rabbiin nuuf haa heddummeessu. Barattoonni diin Islaamaa baratan bakka tana gahuun muslimootaaf hangam carraa guddaa akka ta'u nama waan barumsi ta'e beekuutu beekam. Gammachuun keenya kanaaf guddaadha. Hundi keenyaahu baga gammanne. Yeroo amma jirrutti barattoonni diin Islaamaa baratan keessumattuu darasoonni ilmii Islaamaa baratan barnoota akaadaamii yookiin barnoota saayinsiitiin jabaachaa dhufuun isaanii muslimootaaf abdii guddaa kan ta'uuf carraa hedduu muslimootaaf kan banuudha. Alhamdulillah thumma alhamdulillah muslimoonni namoota barnoota saayinsiitiin guddatan qabaachuun addunyaa wajjin akka dorgomnuuf kan nu kakaasu qura'aanuma rabbiitiin bagaas geessee baga milkooyte kan jennuun ta'a.